Ashamaa harka fuunee kabajamtoota hordoftoota keenya oduu isaa kanaaf qabanne isiniif dhiyeessinaa oduu waliin aan'amin shubbiseeti. Itoophiyaatti qaroo dhabeeyyii 3,000 yaalii agartuu ijaa deebisanii dhaabuu taasifamaa jiraachuu himame. Tajaajilli tishuu Itoophiyaa baankii dhiigaa biiroo fayyaa Oromiyaa fi Yuunivarsiitii Jimmaa waliin ta'uun baankii ijaa haaraa Yuunivarsiitii Jimmaatti banamuuf jedhu irratti qaamolee hawaasaa garaagaraa waliin marii taasiseera. Itti aanaa hoogganaan biiroo fayyaa Oromiyaa Dr. Bokonaa Guutaan qorannoo yeroo dheeraaf taasifameen qaroo dhabeeyyiif tajaajilli baankii ijaa giddugala Yuunivarsiitii Jimmaatti banamuuf qophii xumuruu dubbataniiru. Guyyaa baankiin ijaa hundeeffamee kaasee namni fedhii qabu gaafa wayita lubbuun isaa darbee qaroo isaa arjoomuun hojii gaarii irratti akka hirmaatu argaa jirra jechuun dubbateera. Giddugala yaalii Yuunivarsiitii Jimmaatti ji'a 6 booda tajaajilichi kan eegalu yommuu ta'u, yaalii agartuu ijaa bakkatti deebisuu kan Itoophiyaatti isa lammaffaa ta'a jedhamee Daayirektarri ol'aanaan tajaajila dhiigaa fi tishuu Itoophiyaa Dr. Ashannaafi Taazzabaa'u. Itoophiyaatti namoonni 300,000 rakkoo qaroo ijaaf saaxilaman yoo ta'u, erga jalqabne waggaa 21 keessatti namoota 3,000f yaalii talaallii kana kennuu hojjenneerra jedhan. Akka giddugala yaalii Yuunivarsiitii Jimmaatti ammoo namoota 300,000f yaalii agartuu ijaa bakka buusuun ni taasifama jedhamee dubbatama. Kaanaadaatti carraa barnootaa fi hojii mijeessuuf bakka bu'iinsi seera qabeessaa ministeera dhimma alaa Dr. Geediyoon Ximaatiyoosin nuuf kennameera jechuun fakkeessuun xalayaa seeraan alaa qopheessuun qaamoleen tamsaasaa jiraachuu ministeerri dhimma alaa beeksise. Xalayaan maqaa ministeera dhimma alaan barreeffamee tamsa'aa jirus kan soba ta'uu beeksiseera. Gochi akka akkanaa qaamolee raawwachaa jiran seeraan gaafatamoo taasisuuf qaamolee dhimmi ilaallatu waliin hojjechaa jiraachuus eereem hawaasni kana hubachuun burjaajessitoota of eeguu akka qabu hubannoo erganiiru. Ji'oota 6 darban dippiloomaasii lammiilee irratti xiyyeeffatan Itoophiyaatti 32,000 ol gara biyyaatti deebisiisuun danda'ameera. Ji'oota 6 darban dippiloomaasii lammiilee irratti xiyyeeffateen Itoophiyaanota biyyoota garaagaraatti haala rakkisaa keessa turan 32,000 ol gara biyya isaaniitti deebisuu danda'amuu ministeera dhimma alaa beeksise. Dubbi himaan ministeera dhimma alaa Ambaasaadder Nabiyaat Geetaachoo haala waqtaawaa dippiloomaasii fi dhimmoota quunnamtii alaa ilaalchisuun miidiyaaleedhaaf ibsa kennaniin raawwii hojii ji'a 6 ministeerichaa dippiloomaasii lammiilee irratti xiyyeeffate walitti dhufeenya Itiyoo Sumaalee fi dhimmoota biroos kaasaniiru. Ibsa isaaniitiin ji'oota 6 darbee gama dippiloomaasiin milkaa'inni guddaan argamuu dubbateera. Itoophiyaan biyyoota naannawaa waliin tumsaa hunda galeessa uumuuf hojjechaa jiraachuu beeksisuun akka fakkeenyaatti waliigaltee isaanii ijaarsa daandii Itoophiyaa fi Suudaan kibbaa wal quunnamsiisuu taasifame dabalatee Itoophiyaan hanga elektirikii Keeniyaaf ergitu dabaluuf waliigaltee irra gahamuu eeraniiru. Waliigalteewwan walitti dhufeenya gamlamee faayidaa biyyaalessaa Itoophiyaa eegsisan baay'een ji'oota 6 darban raawwatamus himanii daawwannaa hooggantoota ol'aanoo fi mariin garaagaraa 128 geggeeffamus eeraniiru. Dippiloomaasii lammiilee irratti xiyyeeffateenis ji'oota 6 darban lammiilee Itoophiyaa biyyoota garaagaraa jiran haala rakkisaa keessa kan turan 32,918 gara biyya isaaniitti deebisuun danda'amuu himaniiru. Ji'oota 6 darban biyyoota ollaa waliin walitti dhufeenya gamlamee fi hawaasaa waliin cimsan raawwatamus ibsa isaanii keessatti eeraniiru. Waliigaltee Ankaaraa hordofee pirezidaantiin Somaaliyaa Hassan Sheikh Mohaammed daawwannaa isaanii Itoophiyaatti taasisan walitti dhufeeta biyyoota lamaanii gara duraan turetti akka deebisuuf carraa guddaa kan uumedha jedhan. Jilli miseensota paarlaamaa Iraan daawwannaa hojiif Finfinnee dhufe. Jilli miseensota paarlaamaa Iraan kan afyaa'ii paarlaamaa Iraan Dr. Mohammad Baqaar Kaalibaatiin durfamu daawwannaa hojiitiif magaalaa Finfinnee galeera. Jilichi yeroo buufata xiyyaaraa idil-addunyaa Boolee gahu afyaa'ii mana maree bakka bu'oota uummataa obbo Taaggasee Caafoo fi ministeera deetaa ministeera dhimma alaa Ambaasaadder Burtukaan Ayyaanoon simatamaniiru. Jilli ministeerota paarlaamaa Iraan turtii isaaniitiin daawwannaa garaagaraa kan taasisanii fi afyaa'ii mana maree bakka bu'oota uummataa fi hooggantoota mootummaa ol'aanoo biroo waliin mari'atu akka ta'e himaniiru. Manni murtii Aksuum doorkii hijaabaa manneen barnootaa magaalattii keessatti dabarsan uggure. Manni murtii Aksuum ajaja manneen barnootaa magaalattii 5 barattoonni musliimaa hijaaba uffatanii mooraa mana barumsaa akka hin seenne dabarsan ugguramee akka turu murteesse. Manni murtichaa dhaddacha kibxata ammajjii 6 bara 2017 akka lakkoofsa Itoophiyaatti oolan shamarreen musliimaa sababa uffannaa isaaniitiin barnootaan ala ta'uu iyyannoo dhihaate irraa hubachuu eeruun doorkiin manneen barnootaa kunis barattoota irratti sarbama mirgaa geessisuu akka danda'u akeekeera. Akkasumas manneen barnootaa magaalattiitti qajeelfama bulchiinsaa akkanaa kennu
kennan jedhaman 5 amajjii 16 bara 2017 akka lakkoofsa Itoophiyaatti mana murtiitti dhiyaatanii jecha isaanii akka laatan ajaja dabarsuu DW abukaatoon mana maree ol aanaa dhimmoota Islaamummaa Tigraay wabeeffachuun gabaaseera. Barattoonni Musliimaa 160 ta'an kunneen uggura hijaabaa kun mirga barnootaa fi bilisummaa amantaa heera mootummaatiin kenname cabsa jedhanii mormaa turaniiru. Barattoonni kutaa 12ffaa magaalattii keessatti argaman bulchiinsi manneen barnootaa hijaabaa akka ofirraa baasan ifaan ajajuun hordofee qormaata biyyaalessaa guyyaa galmee onlaayinii isaa dhuma amajjii 2017 akka lakkoofsa Itoophiyaatti ture jala darbuu himataniiru. Barattoonni kunneen akka jedhanitti manneen barnootaa magaalattiitti hijaaba yoo ofirraa baasan malee qormaata biyyaalessaatiif akka hin galmoofne isaan dhorkaa turan, kunis seera amantaa isaanii kan cabsu ta'uu dubbatan. Barreessaan mana maree dhimmoota Islaamummaa Tigraay Haaji Muhammad Kaahisaay uggurri kun barattoota Musliimaa kutaa 12ffaa haala hamaan kan miidhu ta'uu himaniiru. Manni maree ol aanaan dhimmoota Islaamummaa Tigraay ibsa torbee darbe kenneen guyyoota 3 keessatti uggurri hijaabaa kun furmaata yoo hin arganne ta'e tarkaanfiiwwan nagaa qabeessa dabalataa hawaasa Musliimaa waliin mari'achuun akka fudhatu akeekkachiisee turuun ni yaadatama. Boodarra manni marichaa uggura kana irratti tarkaanfii seeraa eegaluu isaa ibsuun biiroon barnootaa Tigraay ibsa kennuu bira darbee tarkaanfii bu'a qabeessa ta'e fudhachuu dhabuu isaa qeeqeera. Namoonni sababa kirkira lafaatiin naannoo Affaarii buqqaan gaaga'amaa jiraachuu himan. Jiraattonni naannoo Affaar sababa kirkira lafaatiin qe'ee isaanii irraa buqqaan dhiyeessii bishaanii fi nyaataa gahaa malee gaaga'ama namoomaaf saaxilamaa akka jiran himaniiru. Mootummaa fi dhaabbilee miti mootummaa irraa gargaarsa argachuu himuun gargaarsi kennamu garuu namoota buqqa'aniif kan wal hin geenye ta'uu dubbataniiru. Kirkirri lafaa naannoo Affaarii fi Oromiyaatti mudate keessumaa naannolee Affaar, Awaashii fi Dullachaa keessatti irra deddeebiidhaan mudateera. Torbaanota muraasa darban keessatti qofa kirkirri lafaa yeroo 50ffaaf naannichatti kan mudate ta'uu himanii isaan keessaa inni amajjii 4 bara 2025 mudate humna guddaa reektar iskeelii 5.8 gadi fageenya kiloomeetira 10 qabu naannawa gaara Doofaatti kan mudate jechuunis himameera. Inni kunis hanga magaalaa Finfinneetti hollannaan lafaa kan dhagahamedha. Sababa kirkiraa kanaan manneen 30 ol diigamuu jiraattonni hedduu isaanii qe'ee isaanii dhiisanii akka baqatan dirqamuu jiraattonni naannoo Awaash dubbataniiru. Sababa kanaan namoonni 58,000 ol ta'an qe'ee irraa buqqifamuun mooraa baqattootaa akka galan taasifameera. Horsiisee bultoonni Awaash Fantaallee naannawa hidhaa Qaasamitti dhiheenya argaman sababa kirkira lafaatiin qe'ee isaanii irraa akka baqatanii fi taasifamuu aangawoonni mootummaa tokko himaniiru. Dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti qindeessaan gargaarsa namoomaa gabaasa baaseen namoonni gargaarsa barbaadan maatii 6,780 gahuu ibsaniiru. Maatilee 2,250 ta'an gargaarsa namoomaa malee jiraachuu akka jiruun himaniiru. Balaa kanaan namoonni 2 madaa'uu akka dubbatan yommuu ta'u qabeenyi akka manaa, daandii, buufata fayyaa fi manneen barnootaas barbadaa'eera jedhan. Komishinii bulchiinsa balaa tasaa Itoophiyaa konkolaattota gargaarsaa fe'ee 16 gara iddoolee sanaatti erguu kan himan yommuu ta'u sagantaa nyaata addunyaa mul'ata addunyaa Itoophiyaa waliin ta'uun gargaarsa biraa taasisaa jiraachuu dubbateera. Qindeessaa gargaarsa namoomaa kan ta'e Ahmad Ibrahim mootummaa naannichaa namoota buqqifamaniif gargaarsa namoomaa midhaan nyaataa, bishaan dahoo fi uffataa kanneen biroos raabsaa jiraachuu dubbataniiru. Buqqaatota 58,000 ol ta'an keessaa namoonni 4,000 kan ta'an hojjettoota warshaa sukkaaraa Kaasamiiti. Mootummaan gargaarsa taasisuu yaalaa jiraachuu himanii garuu gahaa miti bishaanii fi midhaan nyaataa ni barbaachisa jechuun rakkoo kana jiraattonni naannawa sanii himataa jiru. Mootummaan galchitoonni konkolaataa elektirikii hojii jalqabuu isaanii dura buufata chaarjii akka qopheessan hubachiise. Dhaabbilee konkolaataa elektirikii biyya alaatii galchanii fi kanneen biyya keessaa walitti dhufan hojii jalqabuu isaanii dura buufata chaarjii konkolaataa elektirikii dhaabuun dirqama ta'uu ministeerri geejjibaa fi loojistiksii beeksise. Yeroo ammaa kana dhaabbileen 400 ol konkolaattota elektirikii galchuu fi raabsuu irratti kan bobba'an ta'uu ministeerichi ibse. Deetaan ministeera geejjibaa fi loojistiksii obbo Bari'oo Hassan dhaabbileen hedduun isaanii kanaan durallee buufata chaarjii qopheessuu isaanii eeruun kanaan booda dhaabbileen hundi bu'uuraalee misoomaa chaarjii sirrii ta'an qabaachuu isaanii mirkaneessuu qabu jechuun dubbataniiru. Hoogganaan itti aanaan biiroo geejjibaa magaalaa Finfinnee obbo Warquu Dastaa gama isaaniitiin qaama piroojeektii misoomaa koriidarii lammaffaa kan ta'an himuun bakka dhaabbii konkolaattotaa buufataalee chaarjii ijaaramaa akka jiran gama isaaniitiin kaasaniiru. Dabalataanis buufataalee boba'aa magaalaa Finfinnee keessa jiran gara buufata chaarjii konkolaattota elektirikiitti jijjiiruuf qorannoon gaggeeffamaa akka jirus dubbataniiru. Dhiheenya kana qajeelfama abbaa taayitaa boba'aa fi Inerjii Itoophiyaa irraa hayyama fudhachuun sadarkaa dhaabbatichaatti buufata chaarjii konkolaataa elektirikii ijaaruu hayyamuun raggaasisuun ni yaadatama. Caamsaa bara 2024tti ministeera
Ministeera Geejjibaa fi Loojistiksii mootummaa waggoota kurnan dhufan keessatti konkolaattota elektiriikii 500,000tti dhihaatan gara biyyaatti akka galaniif karoorfachuu dubbataniiru. Kutannoon Itoophiyaa fi Somaaliyaa waliigaltee araaraa hojiitti hiikuuf qaban kan dinqisiifatamuudha jedhan Gamtaan Afrikaa. Gamtaan Afrikaa marii xumura torbee darbe hooggantoota Itoophiyaa fi Somaaliyaa gidduutti taasifame booda kutannoo biyyootni lamaan waliigaltee araaraa Ankaaratti taasifaman dhugoomsaa jiru jechuun jajeera. Itoophiyaa fi Somaaliyaa gidduutti muddamni erga dhalatee waggaa tokko booda pirezidaantiin Somaaliyaa Hassan Sheikh Mohammad Finfinneetti imaluun muummicha ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed waliin mari'achuun milkii guddaadha jechuun gamtichi dubbateera. Hoogganaan deeggarsa Gamtaa Afrikaa fi ergamaa tasgabbii Somaaliyaa Awsoom Mohammad El Aminee walitti dhufeenyii fi mariin amma biyyoonni lamaan itti jiran waliigaltee raawwataman hojiitti hiikuuf kutannoo qaban kan mul'isuudha jedhaniiru. Waliigalteen Ankaaraa muddee darbe jaarsummaa pirezidaantii Turkii Recep Tayyip Erdogaanii fi muummicha ministeeraa Dr. Abiy Ahmedii fi pirezidaantii Somaaliyaa Hassan Sheikh Mohammad gidduutti kan mallattaa'edha. Waliigalticha irratti hundaa'uun walitti dhufeenya isaanii haaressuu fi dhimmoota garaagaraa irratti hooggantoota biyyoota lameenii mari'achiisuu marii sana booda ibsa kennuun beeksisanii turan. Walta'iinsi biyyoota lamaanii haareffame jalqabbii boqonnaa haaraatti ce'uun isaanii xiyyeeffannoo nageenyaaf kenname hariiroo dippiloomaasii tumsa nageenyaa cimsuu fi tumsa diinagdee guddisuu keessatti shoora olaanaa akka qabu qondaalli Gamtaa Afrikaa kun dubbateera. Itti dabaluunis tarkaanfiin kun nagaa fi tasgabbii naannawaa cimsuu fi guddina waliin tarkaanfachiisuuf murteessaa akka ta'e dubbatan. Gara oduu biyya alaatti yoo dabarru haleellaa Israa'el erga dhukaasa dhaabuun labsameen booda raawwatteen namoonni 71 ajjeefamuu Hamaas gabaaseera. Dhaabbanni ittisa siivilii Hamaasiin durfamu akka jedhetti haleellaa erga waliigalteen dhukaasa dhaabuu labsameen booda Israa'el raawwatteen yoo xiqqaate namoonni 71 ajjeefamuun 100 oliin kan lakkaa'aman madaa'uu dubbateera. Ejensiin ittisa siivilii Hamaasiin durfamu akka jedhetti namoonni kunneen kan ajjeefaman haleellaa Israa'el erga kaleessa waliigaltichi labsameen booda Gaazatti raawwatteedha jedhaniiru. Namoota ajjeefaman jedhaman keessaa 19 daa'immanii fi 24 ammoo dubartoota akka ta'e himeera. Haa ta'u malee himannaa kanarratti raayyaan ittisaa Israa'el hanga ammaatti wanti deebisee jiraachuu hin jiru. Muummeen ministeera Israa'el Beniyaamin Netanyaahuu Hamaas qaamolee waliigaltee keessaa tokko cabsaa jiraachuu himaniiru. Dubbi himaan ministeera muummee Israa'el ibsa kennaniin gareen Hamaas waliigaltee daqiiqaa dhumaa irratti fayyadamuuf yaalaa akka jiru dubbatanii itti dabaluudhaan kaabineen Israa'el hanga giddugaleessitoonni Hamaas qaamolee waliigaltee kana hunda fudhachuu isaanii Israa'el beeksisanitti wal hin ga'an jedhan. Hamaas gama isaan haala waliigaltee isaa irratti waadaa galee hojiirra oolchuuf kutannoon akka qabu ibseera. Hamaas yaada ministeera muummee Israa'el kana Hamaas qaamota waliigaltee sana keessaa tokko kuffisuun himatan haaluudhaan waliigaltee dhukaasa dhaabuu gidduu seentonni labsanii kutannoo qabaachuu isaa kan ibsu yommuu ta'u siyaasa dhaabbatichaa irraa kennameen beeksiseera. Iraan waliigaltee dhukaasa dhaabuu injifannoo Hamaas jechuun jajjeem. Eegdonni warraaqsaa Iraan ibsa baaseen waliigaltee dhukaasa dhaabuu kana haleellaa onkololeessa 7 bara 2023 wal dhabdee amma jiru keessa galchee wal bira qabuun Hamaasiif injifannoo guddaadha jechuun jajeera. Hoogganaan ol aanaan Iraan Ayatollaa Ali Khamenei kamisa darbe miidiyaa hawaasaa X irratti ergaa maxxansuudhaan addi diddaa isaanii Iraaniin deeggaramu sirna warra Tsiyonotaa akka duubatti deebi'u dirqisiiseera jechuun dubbate. Iraan yeroo dheeraadhaaf Hamaas kan deeggartu ta'uu haleellaa onkololeessa 7 Israa'el irratti raawwatame deeggaruuf gareen gaafate akka ture sanadoonni bara darbe New York Times maxxanse mul'iseera. Akka sanadoota kana irratti ajajaan ol aanaan Iraan tokko Hamaasitti akka himanitti Iraanii fi gareen hidhattootaa fi siyaasa Libaanos Hezbollaa kan deeggaran ta'uu qophaa'uuf yoo dabalataa akka isaan barbaachisu dubbataniiru. Kabajamtoota hordoftoota keenyaa nu waliin waan turtaniif galatooma.